Magaba kanilma kanafura kulkullu waaqa tokkamin kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu miidiyaa hundumti keessan biyya keessas alas kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtani nagaa kooti galanni waaqayyo dhafaa ta'u biyya lafaa irratti gaarii nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nuuf kaffalama kanaafuu jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waan gaarii haa hojjennu guyyaa har'aa kana qophiin qabadhee ani isinii dhiyaadhe egaa torbee kana keessa dhimma gaa'ilaa qaalii fi addis waliin raawwatan gaa'illi isaanii karaa mana amantaatiin raawwatame garuu namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti wantoonni hedduun akka gaafii isaanitti ta'ee namoonni baay'een dubbachaa jiru sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Dhimmi gaa'ila qaalii fi addis maal inni namootatti gaafii wanti ta'e maalidha? Nuti immoo dhimma gaa'ila kana irratti maalirraa baranna manni amantaa keenya maal jetti seera maal qabdi kan jedhu kan waliin laallu ta'a waan ta'eef hanga xumuraa sagantaa kiyyaatti akka nu hordoftan isin naffeera. Gara sanitti osoo hin darbin dursa wanti si yaadachiisu yoo jiraate chaayinaaliin amma irratti isinii dabarsaa jiru dhangaa lubbuu miidiyaan jalqaba gola faarfannaa ture. Amma gara dhangaa lubbuu miidiyaatti jijjiiramee jira. Isinis dhangaa lubbuu miidiyaa subscribe, share, like gochuudhaan hundumti keessan akka sagalee waaqayyoo waliin barannu isiniin jedha. Maaliif gara kanatti jijjiirame sagalee waaqayyoo dhangaa lubbuu kan ta'e jireenya barabaraa kan namaaf laachuu danda'u sagalee waaqayyoo irratti waliin baranna. Gara fuulduraatti egaa chaanaaliin kun ni guddata ni bal'ata namoonni baay'een sagalee waaqayyoo irraatii barachuudhaan irratti akka tajaajiltan abdii qaba. Golli faarfannaa maal ta'a kan jedhuuf gara fuulduraatti itti yaadamaa jira. Qophii addaa dhimma keessumattuu dhimma faarfattootaa wal qabatee dhimma tajaajiltootaa fi tajaajilaatiin wal qabatee furmaata argachuu kan qabu. Tajaajila afaan Oromoo gama kamiin bal'achuu qaba. Tajaajiltoonni immoo gama kamiitiin tajaajila gaarii laachuu danda'u kan jedhu itti yaadaan jira. Isa kana immoo waaqayyo yoonaaf milkeessi yeroo gabaabaa keessatti qabadhee isiniifis anaafis tajaajiltoota hundumaaf mana kiristaanaadhaafis waan bu'aa qabu qabadheen isinii dhiyaadha. Hanga sanitti garuu dhangaa lubbuu fi dhangaa lubbuu miidiyaa subscribe, share gochuudhaan akka hordoftan isin affeeraa kallattii hirmaan gara yaada ijoo har'a kaasnitti darbina. Egaa gaa'illi karaa lamaanii kan inni raawwatamu. Inni tokko qurbaanan inni lammaffaan immoo tagliiliidhaan raawwatamu akka seera mana amantaa keenyaatti jechuudha. Gaa'illi karaa lamaan adeemsifama. Gaa'ila tagliilii gaa'ila qurbaanaati. Qurbaana warreen adeemsifatan dogoggora adda addaatiin fedha foonii keessa galanii beekanis osoo hin beekin yoo dogoggoran qulqullummaa isaanii dingilannaa isaanii warri hin eegganne badii balleessan cubbuu hojjetan waan yakkan abbaa gaabbii isaaniitti deemanii himatanii yakka isaaniif cubbuu isaan irraa qulqullaa'anii gaa'ila karaa qurbaanatiin ni raawwatu. Warreen jalqabaa hanga dhumaatti qabsoo hafuuraa taasisan dogoggora foonii yaada foonii keessa gonkuma kan hin galle immoo gaa'illi isaanii karaa tagliliitiin ni raawwatamaaf. Tagliliin gonfoo qaba. Gonfoon immoo fakkeenya gonfoo qulqulloonni argataniiti. Biyya lafaarratti akkuma namoonni biyya isaaniidhaaf daangaa biyya isaaniidhaaf qabsaa'an qulqulloonnis waa'ee lubbuu isaaniidhaaf waa'ee jireenya barabaraadhaaf waa'ee qulqullummaadhaaf ni qabsaa'u. Qabsoodhaan booda addunyaa kanarratti cubbuu fi adeemsa addunyaa adeemsa daabiloos kaayyoo daabiloosiin erga injifatanii waaqayyo biraa badhaasni isaan argatan kennaan isaan argatan gonfoo kana akililii jireenyaati. Phaawulos ani fiigicha koo xumureera kanaan booda gonfoo jireenyaatu na eeggata akkuma jedhe gonfoon jireenyaa badhaasa qulqullootaati. Egaa manni amantaa keenyas warreen qabsoo hafuurawaa fedhii foon isaanirraa fagaatanii addunyaa fi yaada addunyaa mo'atanii hanga guyyaa gaa'ila isaanitti kabajaan warra turaniif badhaasa kennitiif fakkeenya isa gonfoo mootummaa waaqayyo ittiin argatanii isaan boodas dingilannaa isaaniidhaan akkuma jiraatan
gaa'ela isaanii jabaatanii eeggatanii hanga dhumaatti kan dhaabbatan dhumarratti aklilii jireenyaa gonfoo jireenyaa akka argatan yoo maal godhan cubbuurraa yoo fagaatan gaabbitti yoo jiraatan fooniif dhiiga waaqayyoodhaan murtaa'anii yoo jiraatan gaa'ela waaqayyo eebbise kabajanii yoo jiraatan gonfoo jireenya bara baraa argachuu akka danda'an fakkeenya kan ta'udha jechuudha. Haa ta'uti egaa gaa'elli kun sirna uffannaadhaan addaan ba'a. Gaa'elli tagliliyaa fi gaa'elli qurbaanaa sirna uffannaatiin addaan ba'a. Uffannaan kun immoo gonfoodhaan warreen dingilinaa isaanii eegganne badhaasa gonfoo sana argatan. Warreen eeggatan garuu ni argatu. Namni tokko gaafa gaa'ela raawwatu gaa'ela taglilii raawwate gaa'ela qurbaanaa raawwate jennee kan addaan baafnu gonfoodhaanii jechuudha. Dhiyeenya kana immoo egaa wanti mul'ate qaalii fi aaddis gaa'ela isaanii kan isaan gaggeeffatan mana kiristaanaatti. Aaddisi akkuma hundi keessan beektan faarfannaa ortodoksii tawaahidoo istiidiyoo awudoo nama hojjetu nama iddoo guddaa qabu kiristaanummaadhaan amantaadhaan nama iddoo guddaa qaba jedhamee namoonni baay'een eegaa turani. Haa ta'u egaa gaa'ela isaanii karaa mana kiristaanaatiin mana kiristaanaa keessatti raawwatan. Wanti namootatti amma gaaffii ta'e inni guddaan aaddisii fi qaalii gaa'ela isaanii kan isaan gaggeeffatan mana kiristaanaatti haa ta'u malee qurbaanaan gaggeeffatanii tagliliidhaan gaggeeffatanii wanti barame tokko illee jiru. Namni gaa'ela mana kiristaanaatti raawwatu tokko seera uffannaa mana kiristaanaa uffachuu qaba. Faarfattoonni baay'een faarfatanii jiru. Abbooliin baay'een isaaniif irratti argamaniiru. Haa ta'u malee akkaataan uffannaa isaanii mana kiristaanaa keenya bakka hin bu'u. Baay'een keessan argitaniitu. Uffannaan mana kiristaanaa gaa'ela keessatti gaggeeffamu taglilii fi qurbaanaa hundumti keessan hin beektu. Kan qurbaanaa kan taglilii garaagarummaa isaa beektu. Qaalii fi aaddis immoo egaa gaa'ela isaanii kanarratti akkaataan uffannaa isaanii mana kiristaanaa keenya bakka hin bu'u kan isa jechisiise isheen kan isheen uffattee jirtu uffannaa isheen uffattee jirtu argitaniittu. Macaafni qulqulluun dubartoonni gara mana qulqullummaa waaqayyootti gaafa dhufan uffata dheeraa uffatanii qaama qullaa isaanii dhoksanii maallaan jedhuudhaan gadi jechuudhaan mataa isaanii haguuggatanii haa deddeebi'an jettee barsiisti. Wangeelli kan jedhu kana. Isheen garuu akkaataan uffannaa ishee mataa ishee osoo hin golgatiin rifeensa mataa ishee osoo hin haguuggatiin isumaa rifeensi ishee wiigiidhaan mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune akkaataa uffannaa ishee kana waan ta'eef namoonni baay'een mana kiristaanaa keenya akkaataan uffannaa kun bakka hin bu'u jechuudhaan akka gaafitti akka kaasaniif kan taasise tokko isa kanadha. Obboloota keenya gaa'elli isaanii gaa'ela Abrahaamiif Saaraa isaaniif haa ta'u. Garuu manni kiristaanaa keenya seera qabdi. Amma sirna gaa'ela keenya mana kiristaanaatti raawwannetti waan manni kiristaanaa nurraa barbaadu waan boru dhaloonni boru iftaan bakka bu'uu danda'u gochaanis hojiidhaanis barsiisutu nurra jiraata malee waan mana kiristaanaa keenya bakka hin buune faashinii addunyaa mana kiristaanaa keessatti calaqqisiisuun sirrii miti. Nuti amma kan mormaa jirru kan jechaa jirru gaa'ela isaanii miti. Akkaataan uffannaa isaanii sirrii miti. Hundumtuu iddoo qaba, hundumtuu yeroo qaba. Kan ammoo kan dubbachaa jirruuf namoonni baay'eenis kan dubbataniif isaan amma raawwatanii darbanii boruuf ta'an wanta akka kanaa isaan irraa baratamee akka mana kiristaanaa keessatti lammaffaa deebi'ame hin raawwatamne. Lammaffaan immoo gaa'ela kana keessatti namoonni akka koomentii laataniif kan mul'ate dhimma faaruu isaan waliif hojjetanii. Faaruu kana gaa'ela isaanii dursa
dursanii itti yaadanii walaloo fi yeedaloo hojjetanii qaalii fi aaddis istiidiyoo isaaniitti hojjetanii kan gadi baasanidha. Faaruun galatadha. Faaruun kadhannaadha. Faaruun gara waaqayyotti kan nama dhiyeessuu danda'u barumsa of keessaa qaba. Faaruun kamuu haa ta'u faaruu gaa'ilaa dabalatee barumsadha. Namoonni waa'ee gaa'ilaa akka hubatan, dinqii waaqayyoo gaa'ila keessatti argamuusaa, iccitiisaa akka beekan, Qaanaa Zagaliilaatti akkuma raawwatame, ajaa'ibni waaqayyoo gaa'ila gidduutti akka raawwatamu, waaqayyoon gaa'ila irratti akka argamu kan nama barsiisudha. Namoonnis immoo gaa'ila isaanii gaafa raawwatan faaruu sanaan fayyadamanii akka gaa'ila isaanii waaqayyoo keessatti argamuuf kan ittiin galateeffatan, kan ittiin faarfatan, gaa'illi sun kan ittiin ajjabamudha. Qaalii fi aaddis immoo kan isaan hojjetan gaa'ila dhuunfaa isaanii irratti hojjetan. Eenyumaayyuu maqaa isaaniitti dabalanii hojjetan. Gaa'ila kamuu keessatti kan galateeffamuu qabu waaqayyodha. Abbaan gaa'ilichaa isadha waan ta'eef. Isaan garuu akka addunyaatti wal faarsanii yaadichi yaada mana kiristaanummaa keenya bakka hin bu'u. Inumaatu yaada isaanii keessatti immoo kan isaan dubbatan yeroo jalqabaadhaaf namni maqaa isaa itti makee faaruu baafate isaana jedhamee dubbatame madaraka irratti. Boruftaan dhaloonni gaa'ila godhachuu gaafa barbaadu maqaa isaatiin akka faarfatuuf akka faarfatamuuf barbaada. Fakkeenyaaf faaruun kun faaruu gaa'ilaati. Boruftaan namni biraas gaa'ila yoo godhate faaruu kana fudhatee maqaa isaa itti dabalee faarfata jechuudha. Kuni dogoggora guddaa ererii kan uumisa kana dogoggora kan uumisadha. Kanaaf wanta akka kanaa gaarii miti. Inumaayyuu akkaataan shibshabaasaa, akkaataan faarfannaa isaanii seera mana kiristaanaa keenya kan eege miti. Yeedaloof yaareediin kan eege miti jechuudhaan namoonni baay'ee yaada isaanii koomentii kan kennan. እንትኑ ነው ዜማው ሙዚቃ ነገር እየሆነብኝ መጣ። ለኔ ምናልባት እኔ እንጃ እኔ kanaafuu dhimmoonni akka kanaa kun mana kiristaanaa keenya keessatti seeraan ta'uu qaba. Abbootiin seeratti gochuu qabu. Namni tokko waan qabeenya qabuuf, waan beekamtii qabuuf mana kiristaanaa keessatti akka barbaadetti waan barbaade yoo raawwate callifamee ilaalamuu hin qabu. Waaqayyo kabaja kan nuuf laatu waan nuti qabeenya qabnuuf miti. Waan beekamtii qabnuuf osoo hin taane hojii gaarii fi hojii qulqullummaa waan hojjennuuf. Kanaafuu namoonni gurguddoon, namoonni beekamoon, namoota barsiisuu jedhamanii yaadaman namatti gufuu ta'uu osoo hin taane waan dhaloota kana barsiisuu danda'u, waan gara gaabbitti nama fiduu danda'u, waan gara mootummaa waaqayyootti nama galchuu danda'u hojii gaarii hojjechuun nurraa eegama. Malee deebinee waan seerri mana amantaan jennee waan seerri mana amantaan deeggarreen namoota dogoggorsiisuun dhaloota duubaan dhufu dogoggorsiisuun gaarii miti. Kanaaf egaa nuti kan jechaa jirru ammas taanaan akkaataa mana kiristaanaa keenyaatiin gaa'ila raawwachuun barbaachisa. Namoonni baay'een egaa gaa'ila ni raawwatu. Karaa seera mana kiristaanaatiin gaa'ila isaanii raawwatu. Qurbaananis raawwatu. Akkasuma tagliiliidhaan raawwatanii uffata kabajaa uffatanii gadi bahanii immoo uffata kabajaa sana lafa kaa'anii deebi'anii immoo ni sirbu. Kuni dogoggora guddaadha. Akkuma waliigalaatti dhimma gaa'ilaa keessatti ijoolleen tawaahidoo of eeggannoo guddaa gochuu kan qabdan gaa'ila raawwachuun kan barbaachiseef namoonni iddoo adda addaa turan lama kan turan tokko akka ittiin ta'aniif. Kaayyoon gaa'ilaa waa sadiifidha. Inni jalqabaa sagaagalummaarraa ijjirraa bilisa ba'uudhaaf tokkoof tokkoon jiraachuudhaaf gaa'illi ni raawwata. Inni lammaffaan immoo wal gargaaruudhaaf. Sadaffaan immoo firii ofii bakka buusuudhaaf, horanii baay'achuudhaaf, horaa baay'adhaa akkuma jedhe. Kanaaf gaa'illi eebbifamaadha. Waaqayyotu eebbise. Yoo dandeessan jedhe Phaawulos akka kootti jiraadhaa. Dingilinnaa keessan, nicannaa keessan eeggadhaa jiraadhaa. Yoo dadhabdan immoo fuudhaa seerumaa sanaan jedha jedhe. Kanammoo kan jedhe Waaqayyoodha jedhee lafa kaa'e. Waan Waaqayyo jedhe sana, waan Waaqayyo eebbise sana akkaataa Waaqayyoon irraa barbaadu raawwachuun barbaachisaadha. Namni fooniif dhiiga Waaqayyoo gaafa fudhatu, gaa'ila isaa fooniif dhiiga Waaqayyootiin gaafa kabajatu kabajamaa.
misirroo ulfina qabeessa fooniif dhiiga waaqayyootu isa keessa jira. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argata. Ani isa keessa jira inni sana keessa jira jedhee. Fooniif dhiiga waaqayyoo namni fudhate waaqayyo isa keessa jira. Waaqayyo isa wajjin jira. Kanaaf hamaa dubbachuu hin qabu. Addunyaatti ba'ee gaa'ela isaa fooniif dhiiga waaqayyootiin kan eebbifate sana deebi'ee hojii daabiloos kan ta'e sirbaan xureessuu hin qabu. Dhiqatanii dhoqqeetti kufuun hin barbaachisu. Uffata keenya miiccinee deebisnee dhoqqeetti kuffisna yoo ta'e maal gatiinsa? Gaabbii gaafa gallu waan hamaa hojjenne irraa gaabbii gala. Kan sirbine irraa, kan ejjine irraa, kan soomne irraa, waan hamaa kan hojjenne irraa balleessedha yaa Waaqayyo dhiifama naaf godhe jennee fuula Waaqayyo duratti lubatti himannee of qulqulleessine. Erga qulqulloofne fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhanna. Deebinee immoo ittiin ni xiroofna yoo ta'e maal inni gatiinsa? Deebinee ni sirbina yoo ta'e, deebinee addunyaatti kufna yoo ta'e, deebinee ni xiroofna yoo ta'e, deebinee Waaqayyoon gaddisiisna yoo ta'e maal inni firiin yookiin immoo bu'aan eebbifamuu keenya? Bu'aan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu keenyaa maalin? Fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaaf ni soomna, ni saganna, ni laganna. Bu'aan lagannaa keenyaa, bu'aan soomii keenyaa maal ta'uu qaba? Ittiin kabajamuudha miti? Ulfina ittiin argachuudha, ittiin eebbifamuudha miti? Kanaafiyyuu maal dhabneeti taadhaa eebbifamneerra. Cubbuurraa qulqulloofnee gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee yaada addunyaa keessaa baanee foon keenyaaf ilaalcha foonummaa keenyaa ilaalcha addunyaa kanaa tuffannee keessaa baanee soomii fi kadhannaadhaan sagadaan mo'annee gaabbii gallee waan balleessine hundumaa fuula Waaqayyootti of himannee qulqulloofnee erga fooniif dhiiga Waaqayyoon kabajamne deebi'ee kufuun keenya maaliif barbaachiseme? Deebinee sirbuun keenya maaliif barbaachiseme? Foon Waaqayyootiin qurbaanaan gaa'ela isaanii kan raawwatanis tagliiliidhaan kan raawwatanis addunyaatti deebi'anii kufanii Waaqayyoon isa isaan kabaje gaddisiisanii ni sirbu taanaan ganama bataskaana keessa dhaabbatanii eebbifamanii deebi'anii guyyaa waareedhaan booddee uffata kabajaa sana baafatanii gara addunyaatti deebi'anii warra sirban wajjin ni sirbu taanaan gaa'ela addunyaa irratti sirbaan raawwatamu wajjin gaa'elli isaanii tokkodha. Kennaan kaleessa fudhatan irraa fudhatama waan ta'eef. Kanaafuu kabaja kana eeggannee akka jiraannuuf gaa'ela keenya karaa seera mana kiristaanaatiin erga raawwannee deebinee gara addunyaatti deebisuun hin barbaachisu. Faarfannaadhaan ajjabamnee, faarfannaa jechuun ikkoo galata ergamootaati. Faarfannaa jechuun galata Waaqayyootiin. Waaqayyoon uumaa keenya kan itti jajannu, kan ittiin Waaqayyoon uumaa keenya galateeffannuudha. Kan ittiin Waaqayyo irraa dhiifama kadhannuudha. Isaan faarfannee galateeffannee deebinee hojii daabiloos isa ta'e sirbaan yaada fi hojii keenya, kaayyoo keenya, jireenya keenya, gaa'ela keenya hin xureessina taanaan itti gaafatamaan mataa keenyaadha. Namni waa'ee keenyaaf itti gaafatamu jiru. Ijoollee Waaqayyoo asirratti cimsee waan isinitti himu. Inni guddaan kaleessa namni beekamaan barsiisaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, daaqonii haa ta'u. Kaleessa namni isin ilaaltan akka ijaatti nama guddaadha jettanii kan kabajjan yoo deebi'ee dogoggore gara addunyaatti kufe nama sana laaltanii isin hin kufinaa. Nama sana laaltanii kiristaanummaa keessan irratti abdiin kutatinaa. Yaada keessan, jireenya keessan Waaqayyo irra kaawwadhaa. Nama waan ta'eef foon uffataadha waan ta'eef ni dogoggora. Namoonni baay'een kaleessa ija keenya kan irra kaawwanne, namoonni baay'een kaleessa barsiisaa keenyadha, namoonni baay'een kaleessa nama guddaadha jennee ija keenya kan irra kaawwanne mana kiristaanaa gananii kan ba'an baay'ee jiru. Yaada foonummaa isaanii duukaa bu'anii. Kanaafuu nama laaltanii hin deeminaa. Erga abaluu gaa'ela isaa akkanatti raawwate gaa'ela maaltu jira jedhinaa. Erga abaluu akkas ta'e abaluu yookiin immoo erga barsiisaan tokko, qeesiin tokko, daaqoniin tokko, munookseen tokko erga akkas ta'e barsiisaa maaltu jiran jedhinaa. Qeesii maaltu jiran jedhinaa. Namni hundi qixa miti. Isin laaluu kan qabdan nama osoo hin ta'in Waaqayyoon laalaa. Nama osoo hin ta'in hojii gaarummaa inni hojjetu laalaa. Wangeellis kan nutti hime barisa kanadha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti amantaa abbootii keessanii sana laalaa jedhe malee isaan laalaa hin jenne. Waan isaan hojjetan akkamitti akka isaan jiraataniif du'an hojii isaan hojjechaa turan gaarummaa isaanii sana laalaa duukaa bu'an hin jedhe. Duuka boota gooftaa keessaa kan kufan jiru kan akka Yihudaa fa'aa,
Itti waamamni isaanii garuu duuka bu'ootadha. Arras barsiisonni baay'een jiru kan kufan. Maa kufan jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo isaan haa deebisu, isaan haa cimsuun. Nuti garuu warra kufan osoo hin taane warra cimanii dhaabbatan laallee cimuu qabna malee warra kufan laallee kufuu hin qabnu yaada keenyan. Namni tokko gaa'ela isaadhaan, jireenya isaadhaan, hojii isaadhaan waan kufeef fakkeenya nama sana fudhannee kufuu hin qabnu. Seera mana kiristaanatiin deemuu qabna. Namni tokko gaa'ela isaa bataskaanatti raawwatee eebbifamee deebi'ee sa'aatii booddee immoo sirbaan raawwatee kennaa waaqayyo isaaf kenne sana yoo dhabe kan itti gaafatamu isadha. Kennaa kana kan dhabu isadha. Nuti garuu manni kiristaanaa keenya akkaataa nu barsiistu hin deemnee gaa'ela keenya eebbisiifachuu danda'u nurra jira. Kanaafuu gaafa waa raawwannu itti yaadnee raawwachuun barbaachisaadha. Sila kana ta'eef iyyuu hundumti keessan gaa'ela keessan akkaataa manni kiristaanaa ajajjuun raawwadha. Nama laaltanii hin deeminaa. Akkaataan uffannaa keenya akkaataa seerri macaafa qulqulluu jedhu manni kiristaanaa keenya kan jettuun deemuu qabna malee callisnee nama laallee deemuun hin barbaachisu. Waan kana ta'eef iyyuu egaa ijoollee waaqayyo bakka jirtanitti cimaatii dhaabbadhaa. Yaada namootaa fudhattanii har'a waan namni tokko gaarii hojjeteef qofa jajjanii borumoo gaafa inni hamaa hojjetu deebitanii immoo yaada nama sanaa irratti hin ka'ina. Inni guddaan nama sana gorsaa deebisa. Nama sana gorfannee deebisuun barbaachisaadha. Namoonni biroo dhaloonni duuba jiran immoo akkan dogoggorreef karaa qabsiisuudha. Wal gorsuudha, wal deebisuudha. Egaa obboloonni keenyas fuulduratti yaada kanarratti yaada kennuu danda'u. Maaliif akkaataa kanaan akka raawwatan? Yoo dogoggora ta'e immoo akka dhiifama gaafatan. Dogoggora isaanii, adeemsa isaanii akka baran. Namoonni adda biraa immoo yaada isaanii kanarraati. Dogoggora isaanii kana duukaa akka hin buuneef barumsa akka laatanii karaa YouTube chaanaalii isaaniitiin ni eegna. Gaafa isaan yaada kana nu biraan gaaddutis deebinee isin biraan geenya hanga sanitti garuu isin yaada kanarratti waan gaarii koomentii barreessaa. Waan nama barsiisuu danda'u, amantaatti kan nama cimsuu danda'u, waan waaqayyo wajjiniin tokko nama taasisuu danda'u, gaa'ela eebbisiisuu kan danda'u, dhaloonni irraa haa baratu waan gaarii dubbadhaa, waan gaarii barsiisan dhaamsa qophii keenyaati. Gara fuulduraatti chaanaalii dhangaa lubbuu miidiyaa irratti waan baay'ee waliin baran. Haala addunyaan keessa jirtu manni kiristaanaa fi addunyaan akkamittiin ilaalamuu qabdi. Namoonni mana kiristaanaa keessa jiran akkamittiin addunyaa irraa fagaatanii amantaa isaaniitti cimanii dhaabbachuu akka qaban. Akkamittiin kiristaanummaa keenya hin cimnee akka dhaabbachuu qabnu. Yaadni addunyaa akka nu mo'anneef maal gochuu akka qabnu. Barri hamaan gaheera, barri dhumaa fiixee bara dhumaa irra geenyeerra waan ta'eef bara dhumaa kanatti kiristaanonni maal gochuu qabna? Adeemsa kamiin deemuu qabnaaf kan kana fakkaatan irratti qophiilee gurguddoo qopheeffadheen jira waan ta'eef isa kana isin biraan gahuudhaaf abdiidhaan qophaa'een jira. Isin immoo qophoofsanii hiriyoota keessaniif sheer gootanii, laayik gootanii akka sagalee waaqayyo waliin barannu. Dogoggora jiru akka waliin sirreessinu. Dogoggorri yoo jiraate koomentii barreessuudhaan yaada hojii gaarii hojjetame irratti immoo jajjabina laachuudhaan akka waliin taanee eebbifamnu waaqayyoon nu haa gargaaru. Qophii ittaanu hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Qophii ittaanu keessatti egaa haalli amma addunyaan keessa jirtu kun maal fakkaata? Haalli sooshaal miidiyaadhaan deemaa jiru adeemsi fiixeen addunyaa irra geesse yookiin immoo adeemsa amma hafuuronni hamoon 66 jireenya mucaa namaa fi kiristaanummaa keessatti hojjechaa jiran maalidha? Mistirri isaanii, iccitiin isaanii maalidha? Akkamitti immoo irraa of eeguu qabna kan jedhan qophiilee ittaanu keessatti bal'inaan baranna waan ta'eef isinis egaa share gochuudhaan subscribe gochuudhaan warri haaraa taatanii gara chaanaalii kanatti dhuftanis share gochuun subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Kabajamaa waaqayyo isin haa kabaju. Guddaa galatoomaa isinin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bakka lafa jirtanitti nagaa ta'a. Qophii ittaanu hanga wal arginitti nagaadhaan tura. Wasbaata Lexaabeer.